Gootni eenyu? Qabsoo bilisummaa sabaa kamiyyuu keessatti namoonni sadoo fi fedhii mataa isaanii dhiisuun kan sabaa dursan, qaamaa fi qalbiin kan itti dhaban, akkasumas sadoo ilma namaa kan taate lubbuu ofii dabarsanii sabaaf kan kennan goota sabaa jedhamuun bara baraan maqaan isaanii seenaa keessatti yaadatama. Sabni Oromoos guyyaa waanjoo gabroonfataa Habashaa jalatti kufee kaasee falmaa bilisummaaf godhu keessatti goota lakkoofsaan kana hin jedhamne horatee darbee jira. Kanaafuu eebila 15 baroota hedduu fi guyyaa gootota Oromoo jedhamuun yaadatamee ayyaaneffatama. Goota jechuun maali? Goota jechuun goota sabaa hundumaatu qaba. Oromoonis gootota qaba. Gootota Oromoo kan jennu Oromoota of kennanii bilisummaa walabummaa uummata isaaniitiif aarsaa olaanaa kaffalaa jiran. Isaan kanaanii jennoota gootota jenna. Gootummaa kana ija siyaasaatiif saba bakka bu'anii qabsaa'uudhaan fudhanna. Maaliif kontekstii politikaa keessatti waan haasaa jiruuf politikaa keessatti yookaan ammoo qabsoo sabaa keessatti goota jechuun nama dantaa ofii irra aanee ofittummaa keessaa bahee rakkoo fi cinqiin cunqursaan uummata isaa itti dhagahamee yookaan cunqursaan uummata isii itti dhagahamee lubbuu ofii yeroo ofii qabeenya ofii dabarsanii uf wareegan lubbuu ofii caalaa wanti guddaan hin jiru. Namoonni kun dhugamaan goota, namoonni kun dhugamaan namoota sabaaf dhaabbatanii, namoonni kun dhugamaaf jireenya ofii aarsaa godhanii ofii dabranii uummata isaanii lubbuun jiru akka dabruuf yookaan ammoo jireenyi isaanii akka wayyaa'u warra godhutu goota jechuudha. Yeroo maqaan gootaa ka'u haadholiin gootawwan kana dahan kunuunsanii guddisan akkasumas dhala isaanii fi maatiin isaanii akka hin facaaneef tiksan obsaaf ciminni isaan qaban yoomiyyuu dagatamuu hin qabu. Andina waraana Batinafno wadi wajin kana Eebila 15 guyyaan kun maaliif ayyaaneffatama? Guyyaan kun uummata keenya biratti yeroo dheeraatiif amma gara waggaa 25 gara 30 ta'a ergi ulfeeffamuu kabajamuu jalqabe. Inni kuni guyyee ilmaan Oromoo bilisummaa uummata isaaniif jedhanii aarsaa olaanaa kaffalan sana yaadachuuf ilmaan Oromoo kolonii Habashaa jalatti uummata Oromoo baafna jedhanii guutummaatti of kennanii aarsaa olaanaa kaffalan yaadachuuti. Kabajama guyyaa gootota eebila 15 bu'uura ta'e maali? Adda bilisummaa Oromoo bu'uurfamee yeroo waggaa baay'ee san fudhannetti hoogganni isaa hojii gaggeessituu keessaa namoonni hedduu ciccimoof murteessaa ta'an qabsoo kana keessatti amna yookaan bobbaa dippiloomaasiidhaaf gara biyya ollaa otoo socho'aa jiranuu hammeenyi halagaadhaan hammeenyi hamaan Sumaalotaan jalarratti raawwatamee haalli jarri sun itti dabran tokkoffaa qabsoo kana keessatti dhaaba kana keessatti hoogganoota olaanaa ta'uu murteessaa ta'uu beekoo ta'uu warra dhaaba kana bu'uursan ta'uu
bira dabre akkaataa jarri itti dhuman keessaahu yeroo tarkaanfiin irratti fudhatamuuf carraaqamutti Somaalonni warri kiristaanaa fi islaama taatan gargar ba'aa yeroo jedhanitti yeroo dhumaa hadhooftuu sanitti illee lakkii nuti gargar hin baanu waliin wareegamne jedhanii tarree tokkotti boolla tokkotti tarkaanfii hadhaa hedduu gara jabeennaan guutame san dhandhamachuudhaaf yookaan ammoo sodaa tokko malee dura dhaabbachuudhaan lubbuu isaanii wareegam jaallan kun ayudureef ittaanaa ayuduree dabalatee jaal magarsaaf jaal gadaa dabalatee guyyaa wareegamanirraa jalqabnee walitti qabnee yoo waan kana ayyaanessinu gootota bifa adda addaatiin wareegaman hunda hammataa. Lubbuun qaqqaaliin gootawwan Oromoo osoo amantii fi gandaan gargar hin bahin boolla tokkotti guyyaa itti darbe eebila 15 ummatni Oromoo haala kamiin kabajuu qaba? Guyyaa nuyis fakkeenya jannoota Oromoo kanaa gootota Oromoo kanaa fudhannee qabsoo kana caalaatti jabeessuudhaaf itti bobba'an yeroo ta'udha. Gootonni Oromoo qabsoo irra jiran jiru. Kan diina lolaa jiran, kan diina kuffisanii kufaa jirantu jiru. Isaan kanallee yerootti yaadan of dhimmu gaddinu karaa tokko immoo waan isaan ummata keenyaaf saba keenyaaf godhan sanammoo ittiin boonu itti gammanu seenaa miidhagaa isaan ejjatan darban sanatti immoo kan itti boonu jechuudha. Guyyaa kana yoo ayyaanessinu gootonni nu yaadannu san durallee turan achi asillee wareegamaa jiran walumatti qabneeti sababa term of reference a point in history yookaan ammoo guyyaa seenaa keessatti erkannu tokko haa ta'u malee gootota kaleessaa gootota ammaas walitti qabnee gadda keenyas gammachuu keenyas ammas waada yookaan ammoo irbuu kakuu uummata keenyaa itti haaromsinu. Haala qabsoo bilisummaa sabaa kamiyyuu keessatti wareegamni kafalamuu hedduudha. Bifuma kanaan qabsoo bilisummaa Oromoof godhame keessatti kan harkaaf harmii murame, manni isaa ibiddaan gubate, kan hidhamee dararame, maatiif ijoolleen isaa kan faca'e, haala adda addaan biyya akka baqatu taasifame, akkasumas lubbuun ajjeefame, hundi wareegama gaaffii mirgaaf kafalamee calaqqisa. Qaamni bilisummaa Oromoof falmuu hedduu haa jiraatu malee qabsoo bilisummaa saba Oromoo keessatti adda durummaan maqaan isaa kan ka'u waraanni bilisummaa Oromooti. Gootni miseensa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kana haala kamiin kabaju? Simbirroo barriisi bosona marti, leenjicha bosona naannoo dubbisi, waanoo keessa jirru eetti gabaate, waanoo keessa jirru eetti gabaate. Yeroo dirree turetti guyyaan kun akkaataa inni itti kabajamu waggaatti yeroo tokko miseensonni keenya yeroo jirraa argatan walitti dhufanii guyyaa kana yaadatu. Guyyaa kana hedduu kabajaa yaadatu. Jaallan isaanii osoo waliin dirqama qabsoo gaggeessan biraa wareegaman akkasuma wareegama mandaroon bara dheeraaf baasaa ture kana irra deddeebi'anii yaadatu jechuudha. Guyyaan kun guyyaa wareegama san yaadatan qofa osoo hin taane guyyaa dhaamsa jaallan wareegaman sun dhaloota itti aanutti warra hafanitti dabarsan san kan itti haaromsan jechuudha. Dhaamsa isaanii san kaayyoo isaan irratti wareegaman san bakkaan ga'uuf itti waadaa seenanii so akkasitti yaadatamaa ture jechuu barbaadeeti. Uummata Oromoo keessattis kan yaadatamaa ture bifuma kanaan fuulduras kan yaadatamuu qabu bifuma kanaan ta'uu qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti dirree lolaarratti odoo bobbaarra jiruutis ni kabajataa jechuudha. Odoo bobbaa waraanaarra jiruutis odoo lolarra jiru dirree battala lolarra jirullee ni kabajaa jechuudha. Guyyaa sana yaadannoo yaadanii inni geggeessaa jechuudha. Akka haalli mijaabeetti geggeessaa jechuudha. Kuni bakka guddaa qaba kaayyoo
adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaan goototaa jabaadha. Looni jaallan dabran guyyaa goototaa kana irratti hirkatee walaloo if dandeesseetu jira. Walaloo gootaniitu jira. Dhaamsa jaallan wareegaman warri qarayyoo qabsoo kanaa ta'an dhaamsa dabarsanii dabrantu jira. Miseensa adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootiif illee dhaamsi isaan dabarsan walaloolee jajjabduu walaloo yaadannoo fi uummata Oromoo illee kakaaftuutu jira. Kan bakka isaan itti kufan irraa dirqama isaan raawwatan san dhiiga isaanii san akkaataa agartee itti itichanii galiidhaan gahan dhaamsa dabarsantu jira. Warri qabsoo kanarra wareegaman jechuudha. Walalooleen san baay'eedha. Ni jirti walaloodhaan ni gaggeessan hedduu wanni mata duree godhatan guyyaa goototaa kabajuu caalaa dhaamsa isaan dabarsan sanis ni dabarsu jechuudha. Guyyaa isaan walaloodhaan bifa walalootiin jechuudha. Bifa yaadannoo waraanaatiinis bifa adda addaatiin ni dabarsan jechuudha. Wanni isaan ammoo qabxiin guddoon dhaamsa isaanii osoo hin kaafnee fi faaruu alaabaa osoo hin kaafne dabaranii jechuudha. Guyyaa isaan yaadannoo isaanii jechuudha. Waadaa seenuudha. Waadaa seenuu kana keessatti wal jajjabeessuudha jechuudha. Of duuba deemuun akka hin jiraanne irra deebi'aniituma murannoo isaanii mirkaneessuudha. Miseensonni dhaabaa bakka garaa garaatii walitti dhufan fuulli durri isaanii banaa akka ta'e abdiin guddaan akka jiru rakkoo keessatti qabsoo godhaa jiraatanis uummanni Oromoo guyyaa tokko bakka yaade akka ga'u kana jechuun bilisummaan isaa beesan keessatti mirgi isaa kabajamee jiraachuu akka danda'u kun akka mirkanaa'u wal abdachiisuu fi hanga mirgi kun gonfatamutti of duuba deebi'uun akka hin jiraanne murannoon loluun akka jiraatu. Dhaamsi isaa hundaa'uu wareegama irrattis dirqama olaanaa lubbuudhaa ogaa kafanus qooda ogaa kafanus inni hamileensaa hundaa'uu jabduudha. Gammachuu malee ammaas gadda hin qabu. Rakkoon fedhe yoo isa qunname gootota waraana bilisummaa Oromoo gammachuu isaaf hanga kaayoo isa irra jirutti isaaf gammachuu hundaa'uu dhaadannoon isaa ammaas haga maayyiitti hangaan galii tana bakka hin ga'u hanga qubnu kun millaaci qawweedhaa kana dha'uu danda'utti itti wareegama hayyuusan irbuusaa san dhugoomsuudhaaf yoggaa ruheen keessaa lubbuu isaa bahuudhaaf deemullee dhaadannoon isaa jaalala Oromiyaan ni bilisoomtiidha. Waan biraa hin qabu. Oromiyaan ni bilisoomti. Jaalan jabaadhaa dhiyeetti dhaamsisaa dabarfatee dabaraa jechuun dhufuudhaan. Sanuma gala yaanaa jechuuti irra guddaa dhaamsii isaan dabarsan san hordofnuutis warri lubbuudhaan jiru jechuu kooti. Hanga akkasitti hiree akkasii agarree akkanne dabarutti warri ammallee dirree battalolaata jedhan dhaadannuma warra isaan biraa dabalee saniini hamileef jajjabeessanii ittis gammadaa ittis gaddaadha. Isa dhabuudhaaf gaddaati waan inni irra wareegame san bakka hanga of gammachuu immoo gammachuudhaan qabsoo kana gaggeessu jechuudha. Yeroo filatee wareegamu fatu jira jechuudha. Warri haftan itti fufaa. Bakka kan anatu isin irraa qaba. Isin irra jiraadhaan haa wareegamu. Isin irra jiraadhatii bor qabsoo kana itti fufaa jedhanii bakka nama biraafaa wareegamu jechuudha. Bu'uurri fi sirni ayyaana kana ta'e osoo jiru meeqan keenyatu gootawwan guyyaa kana yaadatamuu qaban beekaa? Meeqan keenyatu warra nu biraa hidhame, dararamee ajjeefame, goota dirree lolaa irratti kufe, akkasumas harka diinaatti bu'uu irraa du'a filatanii summii nyaatan, lubbuu ofii galaafatan yaadataa? Gaaffiin kun sammuu ilmaan Oromoo kamiyyuu keessatti deddeebi'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo gootawwan biraa wareegaman akkamiin yaadata? Kabajaa guddaatti ilaala. Maaliif maqaa goototaa kana deebi'ee kaasu baroota sana keessa namoota hedduutu jira. Namoota gurraan fagootti gaarii isaan godhan gootummaa isaan qaban dhaga'u hedduutu ture. Akkasuma immoo bakka hin jiruttis na biratti waan ta'e irraa waan hedduu waa yaadadhu qaba jechuudha.
namoota hedduu maqaa kaasuu danda'a. Hunda caalaa yeroo tokko tokko mataa kiyya keessa deddeebi'ee kan na gaddisiisu yeroo hunda akka yaadda'u kan na godhu namoota akkasii dhiifnetumaan callifnee eeggotan hedduutti dhagama. Kana dabree tarii galmeen isaanii hedduu fa'aa hin jiru jedhee yaada. Warri isaanii ka bakka bu'uun beene yeroo tokko tokko namni eeguu dirree qabsoo deemu maatii isaatti fa'aa osoo hin deema. Maatiin isaanii hangarraa hin jirammoo hin jiranii eessatti kufanii bara kan kufanii osoo hin beekan akkanumatti kan hafan hedduudha. Kaasaa namoota babbareedoo akkuma namaatti ilmi namaa hundi bareedaadha. Ijaanis osoo guulaaltu sitti tolan namoota murannoo qaban namoota dhugubatti Oromoo keessatti bakka guddaa qabaatan gandi isaanii keessa osoo jiraatanii gandi ittiin boonu namummaa qaban maatiin isaanii yeroo hunda isaan faarsoo warra akkasiisanitti qabsoo irratti wareegame jechuudha. So namoota kana jechuun hedduu ulfaata irraanfachuunis hedduu ulfaata jechuudha. Maaliif namoota silaa yeroo hunda jiraachuu qaban jechuudha. Egaa mirga ofiitiif falmachuun yeroo hedduu qaaliidha. Lubbuu namaa gaafata, qabeenya gaafata. Kanaaf kana ulaaltu ni obsita. Nama tokko an beeku ture waliin bakka tokko ciisaa ture. Namni kun qilxuu aadaa jedhama. Qilxuu aadaa kun dhaloota naannoo Arsii Asaasitti akka dhalateen dhagaa. Gandi isaa hedduu qorachuu tattaafachaa ture. So nama goota hedduu goota jechuudha. Yeroo hunda yoo lolli ta'u gurbaa kana namni hedduun qabeenii taa'uu ni qaba. Maaliif akkuma nama ibiddatti fiigu jechuudha. Diina ijaan arginaa fakkeenyaaf yeroo tokko akkaataa namni itti socho'aa ture bifa riphee lolaatii riphee lolaa gooyettuu humna xiqqaadhaan sochootaa diina humna sirra guddaa fa'aatu dhufa. So inni ijumaan uffata diinaa garaadhatu fiigu waan ta'eef yeroo hundaa isa qabuu qabda. So nama hedduu murataadha jechuudha. Tuqaa Oromoo nama hin dandeenye fakkeenyaaf gaaf tokko maaltu ta'e naannoo nuti jirrutti ajajaan waraanaa tokko wareegame. So itti aansinee lola godhuu qabna, gumaa isaa baasuu qabna waan jedhu taasamaa ture jechuudha. Yeroo sanitti dafee tarkaanfiin diinarratti fudhatamuu dhabuu, lolli ta'uu dhabuu, akka inni yaadutti gumaan nama sanii deebi'uu qaba waan jedhuuf tarkaanfii laalessaa diinarratti fudhate waan arginiif qofaa isaa magaalaa deeme. Magaalaa dhaqee kaampii waraanaa wayyaanee keessa seenee dhukaasa itti banee boombiitti darbatee gara nama 25 ajjeese jechuudha. So guyyaa wareegamu waliin turre. Guyyaan kun Diseembar 95 nama 5 wajjin taanii wareegamanii akkaataan itti wareegames lola guddaa keessa turanii. So waraanni sun lola san keessa bahuutu irra ture riitiriis gochuu yookaan lolli sun humna isaaniitti ol ture jechuudha. Gara sa'aatii tokko lolanii diinni bakka hedduudhaan marseetti dhufee. So namni humna san ajajaa ture fi isatu waliin turanii warri hanga tokko bahuu qabanii lola keessatti akkaataa itti baatu namni hanga tokko sirraa ittisaa namni hanga tokko hin ba'a jechuudha. Warri kun golgaasii kenne jechuudha. Kanaaf gurbaan suni osoo kadhatan dirqiin didee hafe jechuudha. So itti aanes bahuu osoo danda'u fakkeenyaaf tarii yoo bahe diinni kun nurra dabre namoota amma baan kana hordofee gaagawaan jedhuuf haga dhumaatti achi taa'ee lolee lubbuu isaa baase jechuudha. Jaallan sun 5 walii wareegamanii yeroo hundaa nama itti deddeebi'ee mataa kee keessa dhufa jechuudha. Kan kanarraa hafe namoota hedduun beekaa fakkeenyaaf akkasuma gurbaa tokko yaadachuu danda'a. Raggaasaa Jimmaa jedhaniini waggaa 2 waliin turre. Namni kun hedduu naasoo hedduun qoosu yeroo hundaan ta'a. Lola keessatti akka reeta yeroo guddaan waliin hirmaanne garuu waan an beeku guyyama tokko gadi ciisee golgaa barbaaddate akka hin dhukaafne irraa beeku jechuudha. Hanga guyyaa wareegamuutti guyyaa tokko osoo gadi hin ciisin guyyaa tokko muka
adda isaa osoo dhagaaniin barbaadin osoo of golguu hin yaalin dhaabbatee dhukaasaa ture. Nama hedduu loltuudha jechuudha. Gaaf tokko osoo akkasitti lolan I think 94 keessa waraanni hunda harkaa faca'e jechuudha. Waraanni hunda harkaa faca'ee qawwee guddaa dhukaasaa. Namni kun bahee qofaa isaa osoo deemu uummata keessatti dhokachuu qaba. Kanaaf qawwee isaa hiikee isa awwaalaa jiru diinni dhufee qabe jechuudha. Qabanii mana hidhaa geessu osoo deeman ajjeesee harkaa bahee waraanatti deebi'e jechuudha. So namni kun egaa 1995 keessa kufe tarii hanga har'aatti akkuma reefu jedhee maatiin isaanii hin beeku. Beekuunis hagas hunda barbaachisaa ta'uu dhabuu mala. Garuu maal jechuu barbaade qabsoo kana wareegama hedduu itti baafne lubbuu namoota hedduu jajjabootti itti dhume jechuudha. Jaallan waliin turre baay'eedha. Kamimeetu kamni isuu hin danda'u. Galmeellee nu fuudhu yoo maqaa isaanii kaafne. Garuu jaallan yaadannoo jaallanii hoggaa jennu goolchisaa qofaa miti. Seenaa abaluu jedhanii maqaa dhadha'uun baay'ee ulfaataadha. Maaliif jaallan abdii tokkoon walii hoogganamanii wal hooggananii qabsoo Oromoo kana gaggeessaa jiran. Kan wareegame walumatti qabneeti goota waraabesummaa Oromoo jennee yaadannaa jechuudha. Maqaa isaanii hunda dhadha'e immoo warreen seenaa tuqaa qabxii jajjabaa oduma seenaa jaallan cufaaf seenaa qabanu warreen seenaa jajjabaa qaban hadhaan gabrummaa qabduu fi hadhaan qabsoon qabdu. Qabsoon ba'aa bu'ii hedduu qaba. Ba'aa bu'ii isa keessa warreen qooda olaanaa kannan ni jiru tokko kan maqaa dha'uun isaanii illee dirqamaa jechuudha. Kan waan biraan nama mufachiifne yookaan immoo abaluu kana manja keessatti tokko ni jira warreen gartee seenaan isaanii bifa qabsoodhaa keessatti adeemsa qabsoo keessatti wanni isaan mudate rakkoon isaan mudate jaallan adda isa gootu ni jirti. Fakkeenyaaf warra akka jaallan aslii faatu jira jechuudha. Dubartii Oromoo keessaa qabsaa'ota Oromoo keessaa taburtiin du'aatti dabarte jaallan aslii faadha turte. Seenaan see akkasillaa yaadatamaa jechuudha. Warreen biraatis jiru warreen albii akka hedduutu jira. Warra akka leencoo ilmoo tokko faatu jira. Rabbiin itti araaramu. Leencoo ilmoo kun nama gaafa qabsoon Oromoodhaa yeroo hedduu haala gaagama hamaa keessatti turte warra waraana faca'ee waraana walitti qabanii warra jaaranii warra akka Gandeessaa Sandeessaa faatu jira. Kan akka Addeessaa Waaqoo faatu jira. Warreen kun sadarkaa hoogganaa olaanaa odoo hin ta'in warreen jiddu gala waraanaa hoogganaa kana turanii kan akka miseensaatti hojjetu immoo kan qooda hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa hojjetuu qabu qooda akkasii ol kan kennantu jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo bakka inni laaffatetti jabeessuudhaaf hedduu warreen if kennan haga du'aatitti warreen if kennan jechuudha. Lubbuu isaatiin dabree waraana bilisummaa Oromoo kan jiraachise warra akkasii sadii ni jiru ni wareegaman. Ani haa kutu jaallan kiyya namoota aanu warri jee if kennan baay'eetu jira. Kana wanni maqaa dha'eefi waan namoota seenaa isaanii waan hin beekuuf jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka waraana bilisummaa Oromoo itti dhabamuudhaaf diinni itti xiyyeeffatee diinni isa dhabamsiisuudhaaf qophaa'e irratti haala namni jabaa malee namni qacalee wayii kaanis firra qabsoo kana dadhabee keessaa galutti kaanis faca'ee wanna ta'utti obsaan murannoodhaan waraana bilisummaa Oromoo warra utubantu jira. Kan kanarraa egaa akkuma reefsin jedhe namoota waliin tures beekuun been hedduu dha'uu danda'a jedha. Akkuma reefu dhimma kana isaanii dha'uun
akka kabajaatti fudhadha. Fakkeenyaaf nama tokko qaama wal beenaa 93 hanga tokko waliin turre jechuudha. Nama dardaraa hedduu ta'aa fi qoosaa jaalataa ajajaa humna jajjabii ture naannoo bahaatti giddu galeessatti maqaa isaa atiin Oromoon hedduun hin beekaa ibsaa dhagaadhani. Humni riphee lolaa riphuu jechuun dhokachuu jechuudha. Dhokatee lola. Gurbaan kun garuu nama akkam ture bakka deemu hundatti waraanni guu nyaata godhatan aara bahu hin dhoofatu. Maaliif dhoofatu? Diin aara kana laalee akkaataa Tigreen waraana keenya lolaa turte bifa riphee lolaatiin. So aara kana laalee waraana keenya adamsa jechuudha. Bakka aarri kun jiru dhufaatii si akkas taa'u aaru namni bakka biraatti yeroo sitti dhufee hangam si gaagaa akka danda'u hubachuu dandeessa jechuudha. Yeroo hundaa inni bakka gahetti so tirratti bahee aara bobeessaa maaliif akka diinni itti dhufu barbaada loluu barbaada. Fakkeenyaaf 92 chaartarii erga baane booda humni wayyaanee humna keenya akka malee bittanneessa jechuudha. Maaliif riphee tummaadhaan muuxannoo gahaa qabu humna nurra leenjii guddaa qabanii deebi'ee waraanni kun 1993 jalqabatti of ijaaranii yeroo of ijaaranii deebi'ee adda bilisummaa Oromoo akka kabajaa argatu kan godhe keessaa namoota qubaan lakkaa'ame jechuu danda'a ijoollee akkanaa kana. Fakkeenyaaf waraanni Tigree yogguu sakattaa deemu bakka ibsaa dagaa jiru irraa nu fageessaa jedhu karaa inni jiru hin deema waraana bira nu geessaa. So ijoolleen kun baay'inni isaanii nama gara 25 turan gaafa ijaaramanii nama hanga kanaatiin zoonii lama keessa zoonii lama godhuu Harargee giddu galaa naannoo jedhanii naannoo Jaajaa Soqaa warraa kana naannoo haga Harargee baatti socho'aa naannoo Carcar naannoo kanarraa kaasee hanga naannoo sanitti wayyaanee hanga guyyaa kufuutti hedduu shororkeessaa ture jechuudha. So kanarra dabaree nama tokko yaadadhaa deebisee murataa birbissoodhanii nama kana yeroo gabaabaa waliin turre haga inni dhaaba keessa tures beekuu hin danda'u. Yeroo waliin turetti itti gaafatamaan waraafaa ture nama hedduu sitti tolu nama dheeraadha. Yeroo hundaa nama yaaddoo guddaan qabne hin jedhu hin yaadoo osoo hin taane nama riilaaksii ta'e yeroo hundaa. So gaafa duraa isaa hokkolu itti dhufee ani naannoo biraa ture gaafa walitti dhufu noo seenaa isaan dhaga'e akkaataan ta'e mooraa hoogganni dhaabaa jirutti lolli ta'ee so namoonni achi jiran hoogganni akka ba'u isatu ittisa godhaa ture jechuudha. Ittisa godhaa ture madaahee namni hundi deemaa dheeni nama ofirraa baasee akka jaallan sun hin gaaga'amne nama godhe jechuudha. Guyyaa sanii sababa isaa namoonni hoogganoonni achi jiran namoonni madoon achi jiran dhukkubsatoon achi jiran hanga isaan baanitti nama hanga xiqqoo takkaa qabatee ittisa gochuudhaan akka gaagama san keessaa namni keenya miseensonni dhaabaa bahan hoogganni dhaabaa bahan godhe jechuudha. Guyyaa sanii madaahee so harka diinaas osoo hin bu'in bahe jechuudha. So hanga dhumaatti maaliif yeroo haalli ulfaataa ta'ee nama hamileen cabtu wareegamni ulfaataan faa bahee namni yeroo tokko hedduu gaddu kanneen yeroo hundaa abdii namatti horan nama jajjabeessan waraan akka hamileedhaan dirqama isaa bahuu warra godhan keessaa tokko jechuu danda'a. So namoota tokko lama siin jechuu hin danda'u. Jara kana waanuma walitti dhaannee beekuufin siin jedha godhu namoonni an beeku kanneen gootummaa fakkaataa hojii gootummaa fakkaataa raawwatan lakkoofsan qabanii namoota hedduutu jira. Hunda isaanii maqaa dha'uu hin danda'u nama hanganaa sii dha'ee warra kaan hogguu dhiisu hedduu gaddatu natti dhagama. Maaliif seenaan isaanii nu jajjabeessuu qaba. Humna nuu ta'uu qaba. Mogolee Oromoo buute kana deebisee jajjabeessuu qaba. Kan jajjabeessu yaada. Seenaa dhaaba kana keessatti qondaalonni hoogganni yeroo haalli hamaa itti isa mudate qabsoo hidhannoo keessatti tarkaanfii fudhatan malee harka kennate hin jiru.
warri dhugaaf qabsoo keessa ture. Qabsoo keessa turre yeroo haalli ammaatti dhiisitti yeroo haalli turellee harka kennachuu danda'a. Garuu namoota akkasii wareegama kanarraa aansee hadhaa akkasii fudhatan hedduutu jira jechuudha. Yeroo kanatti jaalburusoon maqaa dha'uu danda'a, jaalbutamaa maqaa dha'uu danda'a jechuudha. Harka diinaa alatti qondaalota isaa waliin jiru wadiyyaa isaanis dabalatee jaallan tarkaanfiin itti fudhannu kana jechuudhaan fanjii ofitti dhoosuudhaan tarkaanfii gootummaa jaallan kanaan dura godhan itti dabalee karaa sanitti itti fufee godhame jechuudha. Waan kun namoota baay'ee qabsoo kan wajjin jalqabne sana booda kan dhufe ijoollee dirree keessatti guddifnee gahanii har'a lolatti bobba'anii bor waraanni sun yeroo deebi'u abaluun keessa jirre ulfaata baay'ee ulfaata yaadachuun isaanii. Garuu waan tokko yaadadha. Miseensota hoogganaa dirree bahaarraa 81 gara Sumaalee deemanii jaallan kana yeroo qabanii dararanii dhumarratti isin ajjeefnaa adda ba'aa warra Islaamaa qaban kana bu'aa warri kaan warra Kiristaanaas warra amantii biraas qaban chigoraa jedha jennaan nuyi amantiin addan ba'a nu Oromoo Rabbitti keenya boola tokko keessa awwaaluu barbaanne yoo duune wajjiniin wareegamna jedhanii akka kanatti isaan yeroo hundaatti yaadata. Nama dirree dhiyaa ture maqaan isaa Guutamaa jedhama. Guutamaa jedhama. Dirreetti caannee faayidhanii beeku. Nama hedduu xiqqaa ta'ee qabsoo kanatti dabalame. Nama hedduu ismaartiidha. Afaan Arabaa beekaa, afaan Sumaalee beekaa, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Ingiliffallee beekaa. Dhaaba keessatti namni walumarraa barata. Maal jechuu barbaadeeti mana barnootaa guddaa seenee osoo hin ta'in uumamumaan nama kennaa qabu. Nama hedduu goota. Gaafa dura dirree dhaqee namni ofitti na fuudhee na jajjabeessisa. Sanumarraa kaasee hariiroo gaarii qabaachaa turre. Nama hundaa wajjin hariiroo gaarii qabaannu yeroo hunda na gorsa akka na jajjabaadhu. Yaada naa kenna. 92 naannoo dirree dhiyaatti ajajaa birgeetii ture. Akkuma atoo battu naannoo sanitti gaagama guddatu ta'ee waraanni keenya hedduun hin faca'ee innis akka tasaa ta'ee huursoo dhedheessaa seenee hidhaa ture achirraa bahee jechuudha. Bahee naannoo ganda isaatti galee achumarra dirree bahaatti qabsootti dabalame. Dirree dhiyaa yeroo turetti nama tokko waliin turanii namni kun maqaa isaa doggoruun barbaadu Dahoo jedhama. Akkas jedhee fudhadhaa. Waliin turanii nam lama qofaa waliin hafanii namni kun Odeessas magaalaa dhaqee Odeessas fuudhuu fi biraa deemee uummata keessa deemee haala jiru sochii waraana keenyaa miseensonni dhaabaaf facaan bakka kam akka jiran kana qoqqoratee deebi'uuf biraa deemee bakka dhokatanitti dhiisee jechuudha. Osoo karaa deebi'aa jiru karaan kun bobbaa diinatiin sakattaa diinatiin dhuunfatame. Uummanni hin deemini karaa irra diinatu jira yoo deemte hin gaagamtaadha. Deebi'uu hin danda'u maaliif jaala kiyya tokko dhiisee biraa deemutu jira. Yoo amma ittiin deebiin nyaatallee fi hin rakkata kanarra dabre diina naannoo kanatti deemu waan hubachuu hin dandeenyeef hin gaagama. Kanaaf rakkoon fudhee jiraatus osoo isan argin buluu deemee karaatti gaagame jechuudha. Gurbaa kana gara 96 ol agarree waliin haasa'aa turre bara dheeraa booda walitti deebine yeroo hundaa gaddaan dubbata. Tokkoffaan isa gaddisiisu qabsoo kanatti osoo qabsooyyuu sababni godhuuf dhabamee gaaffin deebi'u ta'e sababa jaala kiyya kanaafu
manatti deebi'ee jiraachuun qabu waan jedhu dubbata jechuudha yeroo hunda. Kana dabree haala 92 ta'ee itti gadda nuti osoo dhalli Oromoo jirru bara kana keessatti diinaan akkanatti injifatamuun nurra hin turre. Yeroo sanitti waan godhuu malu hin goone. Kanaaf injifannoo diinni nurratti argate saniif anis waan gumaacha qaba. Osoo yeroo san jabaanneen hundi hojjanna taane haala yeroo san keessa jiru san keessatti kufuu hin dandeenye waan jedhu qaba. Kanaaf yeroo hunda itti gaafatamutti dhagama. Itti gaafatamutti dhagamu kanarra wanni ofitti hidhanii magaalaa keessa seenanii fa bakka isaa diinni jirutti of dhoosuu barbaada yeroo hunda itti gaafatama akkasii kana akka kennamuufaa hawaa ture jechuudha. Maaliifin kaasee yeroo waliin haasofne iddoo yaaddaa ture jechuudha. Maaliif namni yeroo hunda aarii fi gaddaan deemtu guddiftee yaaduu fi riiziin godhuu dandeetteetu si irrata. Namni kun osoo waan hedduu godhuu danda'u calliseetumaan wareegaman barbaachifne baasaa yaada fi ture jechuudha. So nama qabsoo kana keessatti akka ani hamileedhaan hanga ture san hanga dirqama fudhachaa ture san yeroo hundaa madda hamilee nama naa ta'e keessaa tokko gootummaa isaatirraa waan hedduun baradhe akka tasaa ta'e gaafa wareegamus guyyaa 2-3 dura waliin bullee addaan baanee wareegame. So maal jechuu barbaade namoota akkanaa kanatu ture seen jechuuf hin jedhe. Wareegama qaqqaalii ilmaan Oromootiin yeroo adda addaa fi haala adda addaatiin kafalame kuni tokkummaa ilmaan Oromoo abbaa biyyummaa fi mirga uummata Oromoo mirkansuuf ta'uun isaa mamii hin qabu. Dhugaa jiru kanaa fi adeemsa siyaasaa uummata Oromoo amma jiru wal bira qabanii madaaluun gaaffii yerooti. Saba eji emimani kan rakkini sahandumini Saba poe fitanne kan kabbalale kamne takka Wara hore agabe uda kabajadate Harka farma muranole kan kirai kara songka Turban ajaja summi warega magidami Ekerana yubia Oromia kesayau Kan bakka bu'ang kamne Tatsawa hedo damne Hinda gadu yomu Gocha habashoti Akka farma muraano Dalang bukal kode Bite sabakoti Lerani gate Dule ka korani Jalida maftara Ijang kanugara Akanani na pudik nisani Liga kinyambana kumasani Rabbina jona rabbi Kalisani humandu Jalami ko wali gala lagagala Jalami ko wali gala Bilisumak lola Tokuma